Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii duulaa cichoomina kaayyoo jedhuun biltsiginnaa baraaqsaa jiraachuun barameera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii guggubduu waraana faashistii PP irratti handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee Funyaan jalatti tarkaanfii guggubduu diinaa hamaa irratti fudhachaa jiraachuun yeroo ammaa kana biltsiginnaan yaaddoo hamaa keessa galtee jirti. Keessumayyuu erga waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii hamaa waraana faashistii PP irratti fudhachuu eegalee yeroo ammaa kana PP waan qabduu fi waan gadhiistu wallaalaa jirti. Kanatti aansuun tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo sinna geessisaa nu faana tura. Baashaggar aanaa Liiban Cuqqaalaa magaalaa Adululaa keessatti gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii Arsadee Birgeedii Caffeetumaa Cebraan Erer Kormaa halkan tarkaanfii ilaalessaa mooraa diinaa magaalaa aanichaa qubattee jirtu irratti fudhateen loltoota 9 boqachiisuun 12 ammoo madoon dandammii hin qabneen adabeera. Tarkaanfiin kun erga fudhatameen booda waraanni maafiyaa PP magaalicha keessatti sodaa qabdurraa kan ka'e jiraattota magaalichaa sakatta'an rakkisaa akka turteen jiraattonni magaalichaa himaniiru. Ittuma fufuun duula cichoomina kaayyoon woboon lixa Harargee aanaa Ciroo keessatti diina du'aa fi madoon adabeeraam. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii Cibraan Bahaa Carcar Xirroo godina Harargee lixaa aanaa Ciroo Araddaa Sheekadham iddoo addaa Kaarraa Joolloo jedhamutti guyyaa kaleessaa waraana faashistii PP maqaa sakatta'an jettee bobbaate haxxeedhuun 5 irraa boqachiisuun 7 madeessee jira. Tarkaanfii kanaanis qawwee AKM 3 fi hidhannoo 3 irraa hiikuun qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina lixa Wallaggaa aanaa Noolee Kaabbaa keessatti tarkaanfii guggubduu waraana faashistii PP irratti fudhateera. Osuma mortuu hin hora abbaan Oromoo Oromoon jedhu osuma morni bilxiginnaa waraanni bilisummaa Oromoo badeera jedhee karaa miidiyaalee isaa dhimbeetumu jajjabeen sabaa woboon duula cichoomina kaayyoo maqaa jedhuun goolee Oromiyaa mara keessatti lola gaggeessaa jiruun injifannoo gurguddaa galmeessaa jira. Haaluma kanaanis guyyaa kaleessaa jechuun Amajjii 15 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa aanaa Noolee Kaabbaa ganda Qocee jedhamu keessatti barii barraaqaan tarkaanfii waraana maafiyaa PP irratti fufiinsa duula cichoomina kaayyoo fudhateen injifannoo boonsaa galmeessuun beekamee jira. Irreef gaachanni saba Oromoo boon tarkaanfii waraana sirnichaa irratti fudhate kanaanis 2 boqachiisuun 1 ammoo madeessuun gama meeshaatiin kilaashii AKM 2 hiikkachuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisee jira. Ittuma fufuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Bunnoo Baddallee aanaa Daboo Hannaa keessatti lukkeelee PP irratti tarkaanfii fudhateera. Empaayeraa bututtuu Itoophiyaa afaan qawween ijaaramte diigee lafee isaatiin biyya Oromiyaa walaboomtee ijaaruuf diina kokkee qabaa kan jiru irreef gaachanni sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo karra 5 Finfinnee dabalatee goolee Oromiyaa mara keessatti maqaa itti fufiinsa duula cichoomina kaayyoo jedhuun tarkaanfii keessa deebii hin qabne waraana goolestuu bilxiginnaa irratti fudhachaa jiru cimsee itti fufeera. Haala kanaanis guyyaa kaleessaa leenci adda gurraacha woboon zoonii lixaa godina Bunnoo Baddallee aanaa Daboo Hannaa keessatti ganda Cooree jedhamu keessatti barraaqaan mooraa waraanaa sirnichaatti cabsuun tarkaanfii fudhateen du'aa fi madoon adabuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraan hambaa aanolee diina maqaa sakattaa'uu jedhuun bobbaatee uummata nagaa iraarsaa turte haleeluun uummaticha keessa baqachiisee jira. Haala kanaanis aanaa Asakoo ganda Dirree Odaa iddoo addaa 3 fi Xaaxessaa jedhamu keessatti diinatti marsuun rasaasa kaa'ee uummaticha keessa gugsee mancaasuun loltoota 5 boqachiisuun 7 madeessee magaalicha keessaa baqachiisuun gara magaalaa aanaatti deebisee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo kaabaa Oromiyaa godina Walloo aanaa Arxummaa Fursee keessatti diina du'aa fi madoon adabeera. Abdii fi waanteen sabaa woboon zoonii kaabaa godina Walloo aanaa Arxummaa Fursii duula cichoomina kaayyoo milkeessuuf Cibraan Hasan ammee guyyaa dheengaddaa iddoo addaa mudhii naqaa fi waaccotaa jedhamutti caasaalee bilxiginnaa dirqiin uummata walga'ii baasuuf deemaa jirtu irratti tarkaanfii galeen loltoota sirnichaa 5 irratti boqachiisuun qawwee AKM 4 yoo hiiku ammoo 3 ammoo madoo dandammii hin qabne gaggeesseera. Tarkaanfii ilaalessaa leencotni zoonii